Obboleewwan kiyyaa jirtan alamarraa nageenyi rabbichaa jiraatu seenirra kan jireenyaa sin baasee biyyarraa hidhaa shaadatanii keessaa walagarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune kan jirtan nagaa fayyaa hordoftoota kan jirtan tokko baga jiraatan sanata alhamdulillah annaga kooti baga jiraatan damsta kan sini qabajucha akkasuma immoo damsi yamaani ijoollee shamarranii kan mana namaa keessa dalaganii damsa takka qaba damsi takka nani qabu maalini ijoolleen keenya yeroo baay'ee namaa wadhabuu danda'anii jira wadhabuu danda'anii jira yeroo wadhabdu maal godhu akka qabdu adda baafadhu malee jettanii alatti gadi hin fiigina alatti gadi fiiguun baay'ee rakkisaa uumaa jira waan ta'eef jecha sababni maaliifiin akkana isin jedhe ka ati mana baafete yoo kan dalagdu ta'e cancellation bakka seeraa dhaytee bakka seeraatti cancellation fudhatu hin dandeetta. Ani filannoo hin qabu jettee karaa alaatitti abadan gadi fiigin yeroo baay'ee shamarran keenya maaliifu ani filannoo biraa hin qabu filannoo ala dalagu kan jedhamuudhaan yeroo baay'ee karaa alaatitti gadi fiigin garuu akkasii miti maaliifu seerri haarawaan bayaa deemaa waan ta'eef seera wajjin yoo kadeemtu ta'e biyyi lamaanii jabaatti waan ta'eef seera waliin deemu. Seera jechuun maal akka ta'e adda baafadha. Maaliifuu seeraan keessattuu biyyoota ambaa kana keessatti warri Dubaay keessa jirtan keessattuu seera waliin adeemsifadha. Ijoolleen waraqata qabdan akka tasaa haaraa walii dhuftanii warrumaan afaan beektan haaraa walii dhuftanii yoo rakkoon kan isin quunnamu ta'e rakkina gaafa hin jedhu minuma keessa rakkinni yoo kan uumamu ta'e isin jettanii waraqaa keessan gattanii gadi hin fiigina karaa alaa. Maaliif jennaan seera namni kamiinuu seeratti yoo dhiyaate jarri illee ni gaafatama waan ta'eef yoo siin taane dirqamaan taa'in hin jirtuyyuu kanaafuu ijoolleen keenya waan akkanaa kanarraa sirriitti fayyadamuu fudhadhaadha. Akkasuma immoo warroonni haarawaa dhuftanii warrumaan afaan beeku mana akka tasaa mana haarawaa waan seentuuf jecha si ulfaatuu danda'a waliigaluu dhabuu danda'a garuu immoo waraqaa keessan gattanii abadan hin deemina karaa alaa. Seera qaba wanti hundinuu maaliifuu biyya kanarraa bulookii ta'amuurra seeratti dhiyeeffatanii cancellation fudhatu hin waa'ee seeraa yeroo waa'ee namni keenya inumaa hin beeku seerri maal akka ta'e inumaa beekata alatti gadi hin fiigina ala humuu hin jiru bulookii taata waan ta'eef maaliifuu isin bulookii ta'uu waraqaa keessan sirreeffatanii seeratti yoo kan dhiyeeffatan ta'e bulookirraa ni kaatanii yeroo akkasii miti. Dogongortanii warri alatti gaffiidan bifa haarawaa warri dhuftanis kan duraan jirtan kan duraan baatan akkuma baatanitti rakkoo miti suni sinillee suuta keessa sirreeffachuu hin dandeetta rabbi sinii haalaafisu jecha garuu maaliifuu biyyaan baatan hedduu jajjabaataa deemti waliin hubachaa jirra hedduu waan akkaataa xiqqaayuu jajjabaataa deemaa hin jirtu kanarratti immoo maalinni waraqaa malee nama fudhatanii waliin argaa jirra irra baay'inni amma inni waraqaa fi dirreebilee kanaafuu wanni godhu qabdan filannoo gochuu qabdan keessaa maal akka ta'e isinitti waraqaa keessan gadi dhiisna. Kalas abadan waraqaa keessan gadi dhiisna seeraan gaafadha seeratu jira biyya abbaa feetu yoo deemte seeratu lakkoofsatu jira yoo beekuu baata'u akka tasaa osoo gaduu baata'u dawwalatuu ni dandeetta waraqaa kee gattee ala yoo baate faayidaan hin jiru kasaaraa malee. Ati kan biyya baate gaafa biyya waan hin hundi kennu faayidaa biyya waan malee kasaaruuf biyya hin baane kanarratti immoo sirriitti of eeggadhaa shamarran keenya yaaboo shamarran keenya faayidaa isin qabu hundi akkanaa kun seeraan gaafachuu hin dandeettan warri silaa warri takka bulookii taatan akkuma taatanitti rabbisni haalaafisu jecha sirreeffachuu nama dandeessa garuu warroonni bifa haarawaan dhuftanii warrummaan afaan beeku. Waraqaa gannee baana jettanii sammuu keessa warri wanti akkanaa kun isin deemu sammuu keessaa of baasaa. Ati mana kontiraata keessa birrii kumaan dalaydee mana kontiraata keessa irra sii faayidaadha. Kuma lamaanuu ala keessa yoo dalaydee ala keessa baay'ee ulfaata baay'ee jajjabaa. Wanti hundinuu guddinati wantoonni hundi kan waddade suni isin akka Itoophiyaa qofa isin fakkaata garuu bakkuma hunda. Kanaafuu faayidaa keessanii gaafa biyya baatu ati kaayoo kan kee jecha wanta kan kee dhiiftee hin fiffiigin sirreeffachaa deemi sirreeffata wanta hundaayyuu maaliifuu
gufatuu dandeettaati sirrii guyyaa har'aa saniif gufatuu dandeetta garuu yoo obsaa fi seeraan gaafattee wanti hundinuu seeraatu jira biyya ambaa kana keessa akka biyya keenyaatiin sirriin jiru jettanii biyya ambaa taasise hin faca'inaa jettanii facaa'itiin faayidaa hin qabu kanaafuu wanti inni isin jedhu rabbi isin haala fisu bileen ka hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja sirriiffataa deemaa waan keessa warreen duraanii hin qabne illee dhawaata keessa gaafadhaa sirriiffataa deemaa sirriidhaanii ulfaata bifa haarawaan indagana laayitanii jira gaafattanii waa baay'eetu jira waan ta'eef kanaafuu garuu immoo warroota bifa haarawaan dhufaa jiru kana bakka kamiyyuu haa ta'u biyya kamiyyuu haa ta'u seeratu jira seeran gaafadhu waan kee injettanii hin fiiggina ala keessa baay'ee namni keenya alumatti gafiiqa akka waan ala waajiru ala humuun jiru shamarran keenya wanti isinitti dhaaman irra guddina shamarranii wantoota akkana kanarratti waan hin jedhee fi kulli jawaatti rabbii waan hundaa'uun ufaalaafis jecha hundi keessaanu laakiin immoo wantoota adda addaa yoon gorsoota barbaadanillee waliif dabarsaa waliif dhiyeessaa irraa wal gorfadhaa akkaataa wal beektanii irraa wanta biraa sanirraa irraa wal deebisaa faayidaa takka isiniin qabu wantiin faayidaa hin qabne tokkotti yoo adeemtan ta'e kanaafuu wanti isiniin jedhu isin jaalladha isiniin kabajaa hundi keessan aaree sagaleedha isinitti baay'isuu hawwa hin qabu waan ta'eefu kanaafuu YouTube kee subscribe godhaa like godhaa share godhaa warreen sagalee godhaa jettanii inshallah yaadoo qabaata komentii jalatti barreeffadhaan isiniin jedha turtii gaarii